Jalil Sidaayee galuu. Tole. Bareeda. Gabaabsitii mee maal? Duutii isaa tuni guyyaa April 29 bara 1978tti taate. Guyyaan itti aanu akka biyya saniitti meedeey jedhanii guyyaa tokkoo fi lama booda meedeey jedhanii baatii mee jalqabasiidhaa ayyaana hojjettuudhaati jechuudhaan mootummaan gaafa sanii kabajji bal'inaan. Amma guyyaa san maaltu ta'e yookiin immoo guyyaa achiin dura maaltu ta'e taniin ifiiti ijaan beeku. Guyyaa achiin dura dammeessaan Baadhootu isaa jechuudha. dammeessaan badhoo dachaasaa jechuudha. Badhoo dachaasaadhaa waan tokko ta'e je'eeti xiqqoo na dhibdee je'eeti dubbiin badhoo dachaasaa xiqqoo na dhibdee jechuudhaani baaroon na dubbate. Nama biraatti illee dubbate jaarratti illee dubbate possibly. Maali gurbaan kuni akka waan gartee mataan dhukkubuuti na fakkaataa jee. Kanaafuu nutritionaa yookiin immoo waa'ee nyaataa fadhaa rakkoo qabaachuu hin dhabu mee mala dhawaa tole. Booda goleen faan ajajaa bakka saniiti. Maayaa qalloo jirre jechuudha harroodha jaanii bakka san. Achitti hoolaa ta'uu re'ee ta'uu bitanii guyyaatti aanummaan tana sanis qalamee affeelamee isuma affeelli sanirra jirru ammaan tana magaalaarraa dhufan wanni faan leenco faan. Guyyaa dhufan kana jechuun dabalamu kana. Guyyuma sani. Guyyuma san magaalaarraa dhufan. Leencoo obboleessisaa Abrahaam. Gurbaa tokko kan maqaansaa Tashooma jedhamu karaa Kanadaa kana jiranatti fakkaata. Jarri kun sadeen dhufan namni isaan fide irraan tana lafa tanarra jira obbo Damshoo Aliifaadha. Isaatu karaa san qaxxaamursisee jechuun kiyya haramaayarraa karaa haramaayaa kanaan fidan bakka mataarratti bakka dhufan hin gaafannee nuti immoo achi jirra. Ammaan tana waan affeelame san inumaa wajji nyaachuun taate walumaanuun. Keessummoota kanaa wajjinis jechuudha. Akkasitti eeguu keessummaan tun waan kana nyaatteen booda informationaaf akka biraa dharra jirra odeeffannoodhaaf magaalaa keessatti akkami jiran. Dargiinii fi warri isaan gargaaru kan Me'isoon faan akkami jiran. Guruuppiileen garaagaraa warri Imaaladii jechuudhaan beekaman Itoophiyaa Maarkisaafi Leenaawi Dirjit jaaniinsan Dirjit Toch Hebrat jaaniinsan akkami jiran. Warri yaapaa akkami jiran warri biraa hoo sossoo isa akkamtu jiru information barbaadnaa akka danda'amutti garma waraanaatiin maaltu dhaga'ama magaalaa keessatti sossoo'insa keenya hoo kunoo isin biratti dhaga'ama waan adda addaa tana gaggaafannaa jechuudha akka biraatti hangirii informationaaf akka gaafa kanaatitti gartee feesbuukiidhaan namni tanaa jira jedhee tekistiidhaan waliif hin ergu yoo nama yoo informationaaf odeeffannoodhaaf waa ergachuu barbaadde masmara tolfannee jira ganda tokkorraa ganda kaanii ganda tokkorraa ganda kaanitti akkasitti namni kun nu fida. Kanaaf odeeffannoo saniif jecha sa'a dheeraa hojjeteenye amma sa'a boodaa toora sa'a afurii kana ammaan tana guyyaa sa'a boodaa jechuudha. Maybe oguu sa'aan san geesse ammaan tana namuu wanni keenya dhumeeti exhaust taanee qaamaan dadhabnee wal gaafachuurraa waan tokko wal gaggaafachuu seenan waan personal taate. Waan personal taate abalufaan akkami jirti abalufaan akkami jira. Baarooleen simbira jira yeroo tana nuti hundinuu. Badhoolleen ni jira. Yeroo tana isaan walitti dhiifnee ammaan tana abalu kam jirti. Sadarkaa sana gugeessee nuti kaaneef irraa yaadne nuti dadhabnee jirra. Deemnee mana Sheekh Mahamad Amin jaaniini namichi kun ammaan tana keessatti biyya Suudii keessatti barsiisaadha. Nama kitaaba illee aalima guddaadha. Isaatu waa hundanuu kenne mana isaa san duratti biddeenni kuusamee taa'a. Biddeena sanii fi namuu bishaan irra dhuga. Beela san xiqqashoo ofirraa hojjeessuudhaaf jechuudha. Beelaa fi dadhabbiillee ofirraa hojjeessuudhaaf. Amma hogguu sana tanatti osoo jirruuti dhukkaasa dhageenye. Dhukkaasa hogguu dhageenye namuu walitti himee jarjaraan daddafee waan naannoo san jiru
وني لمت خرالة وني لمت أكا شيبي اللي فاجاني أسي في أسين وان جروسن سلفي بافني مالتو دي ما جرا لا لو قبنا ما نو اتفقاتي جركو نبو خرا حرماياتي نف وراني تجري دا وراني جرا درجي دا يافسن درجي جرا وراني درجي دا جلدو في لاتا يو جلا خدو في تاتس وان ونك أب وان ما جرا كم نسوي ما قال سيدا نهون دنو ولين شل ما تانو ملء تنوت تنتاتو جراني ما أنت أجريني أقول أجريني بارون دوامي جرا لبون كيسان باني بدو تجاسا دوامي جرا بكلام دوامي توكو ميلا كلام ميسا دامو كوين أستي سوق أم تجرتي كوين سا لبوساتي سوق أم تجرت تكون متان الرا بيجرا مالتو سنغودي جنني جولي وارديا تن لما تنشت يفني جرا أرانتنا خيزت وري براخ إجان بكسان جرو سجلين تجي أمني وري جرو أرجع فتشود دندما يجوي إنه أبراهام لتات اللي غفتشود دندما باج على يجوكا باج على هذا بكوارديا جرا إني والجيسن راك ودم فرندي أوكي باج على تجرا إنه جتان تشوما تجرا leencoon warra sadeen ammaan tan informationaaf jecha asitti yaamannee dura walit dhiifne kana jechuudha. Leencoo fi baaroo fi badhoodhaatu jara sadeen kana walit dhiifne bar. Jara sadeen kana hojii jira. Gaafachuu dandeemaa jechuu kiyya. Namoonni kun lafarra jira. Ammoo akka dhugaasan himan gaafachuun barbaachisaadha. Maaltu maal ta'ee jennee gaafanne ammaan tan egaa waa hundaa addaan baafanne diinni fagoorraa dhufee nama dhawe hin jiru. gurba ijoollee waardiyaatis ni gaafanne leencorraayis ni gaafanne maaltu maal ta'e gurbaan kitaabaan itti kana jeetuma ol ka'ee baaroon kitaaba harkaa fuudhu rasaasumatti naqee jedhe jara waardiyaadhaan ni gaafanne osoo itti naquu jiruuti garree waan waliin ja'an san hin beeknuu nuun ja'an ijoollee waardiyaadhaan lamaatu biraa jira obsaa jira moosisaa jira maqaa isaaniitii hojjetu ijoolleen tu waardiyaadha waardiyaa PMC'ti Political Military Commandii kanaaf waardiyaadha ijoolleen tu maaltu maal ta'e gurbaadhaa ol ka'ee itti naqu garre ogusan rasaasa miila isaa dhoyne inni kufee kufuusaa guuhumatee asitti if gallakkisi qawweensaa akkuma sadafni siidhaa miila lamaan jidduu jirtutti harki kun akka osoo jiruutti qawween sanii keessa ol jettee haala sanitti ijaan garre ija tiyya tanaa tani garre sa'a boodaa oguu sa'aan toora shanii maybii jahallee osoo hin guutin baaroonis du'e lubbuun keessaa baate jechuudha. Yawwaale sani wanni ta'e lakki dubbachuu hin dandeenye ammoo inni sossoohumaa fi lubbuun keessa jirti ka jiru tanumaaf hin dhiyeesse namoonni gariin maalumaaf himtanii uta jedhu faana gartee itti rakkata akka waan gartee nama biraarra abaluutu badii qaba jechuurra keenye lakki abaluutu badii qaba wanni ja'aniin hin jirtu wanni jiru akkaataan itti du'an akkaataan itti jarri lamaan kun du'an akkasii lubbuun ammoo wal qixa ta'u obbo Baarootis gartee jeenota qabsoon tun dhalte akkasumatti illee badhoo dachaasaatis jeenota qabsoon tun dhalte. Tokko mul'isanii kaan dhabamsiisuudhaaf tattaafachuun ma'anaan qabu hiikkaallee hin qabu Oromoodhaaf isaan lamaanuu bakka tokkotti namoota dandeettii qaban kagartee nama bakka kaayaa hin qabne jechuudha. Nama bakka san keenyu hin qabne san dhabnee jechuu kiyya. Ishuu sanirratti wanni gartee achiin booda kaapitaala poolitikaadhaa namni garii godhatee akka waan jaarraan ajjeesee fakkeessee himaa ba'e cuftisiidhaa dhaara. Maaliif jaarraan bakka san illee hin jiru tokko. Number one jaarraan bakka san hin jiru. Walgayii saniin booda ka'ee isaa masgiida kute. Isaa bakka salaatuutti jiruuti dhukkaasni kun baname. Dhukkaasa dhagee warra
Anuma wajjin yookaan goleedhaa wajjin warra biraatii wajjin illee warra cidheeni jechuudha nuti kun. Bakka takka. Sababni itti gartee jaarraatti hojjeessisee gariin namaa lakki bar jaarraadhaatiitu badhoo ajjeessisiiseefaa jechuu barbaade. Badhoon nama jaarraadhaan manipuleeta ta'uu miti. Nama dandeettiinsaa dandeettii ol aanaadhaati. Nama yeroo san keessatti chiifi editarii sagalee bosonaatti ture. Nama koree siyaasaa tan adda bilisummaa Oromoo sanirratti mataa ture. Nama dandeettii isaa qofaan waan biraatiin osoo hin ta'in murannoota inni qabu qofaan filame ture. Koree siyaasaa irratti akka mataa ta'ee sossoohaa san karaa nuti deemnu san akka hoogganuuf nama filame ture jechuudha. Ammaan tana sababni itti gartee jaarraadha. Ja'amsa jaarraan manipuleet godheeti baaroo sanis jiru jechuudha. Ammoo informeeshina namni silaa barbaadu maaliif tajettu gaaffiin ilma namaa keessa ni kaati. Ani maaliif tajettu san akka namoonni garii gartee useetuma gurra jalaa fudhatee tanaaf ta'uu hin dhabu saniif ta'uu hin dhabu jedhu san hin jedhu hin beekuus maaliif hin beeku. Wanni inni galgala duraa dhagee sitti hime gurbaan kun ni dhukkubaa probably malnutritionii qabaa cinaa dhaabbadhaa baaroon nuun je'e ana qofaan illee hin jenne nama biraatiin illee dubbate baaroon arraan tana keessatti golee baasoo lafa tanarra jira gaafachuu danda'ama. Saniis ni jira jechuudha. Yeroo san keessatti maaltu ajjechaadhaan isa ga'ee achi booda immoo ifiis akka ajjeesu isa godhe hin beeku warri lakki waan akkanaatiif siyaasa akkanaatiif jedhu taatu anti gara xiyyaa akka nama tokko achi jirutti akkaan beekutti tani gartee namni biraa itti ida'ee haasa'u san cuftinuu dhugaa miti. Dhugaan siidhaa taniin beeku tanuma. Dhugatti wanni qalbii nama cabsu gaa Oromoon sabboontota jajjaboo lama dhabde jechuudha. Haala barbaachifneen wareegama qaalii baasiftee kanarratti wanni jechuu yoo jiraachuu baate gaadoo Ani naannoo san turre tan ajjechaa sun akkaatatti taate si himuu hin danda'u. Bookeedhaan ture. Ammoo xiqqoo quurrabnee badhoo fi baaroo jidduu akka jiru naa gale. Kora dura bookee wajjin turre bookee Gwanju biyya bookeen kunii fi damma isaan wanna sagalee bosonaa tana faa katabanii an isaanii wajjiniin taa'a waan isaan kataban kanaas ni lallaala wanta godha. Gaafa sana anaa tokko sekretariidhaatti hojjechaa ture. Jarri kun ni haasawan hedduu haasawan waan biyya keessatti wal beekaniif jecha hedduu haasawan dhufa baaroo boodaan qurrama tokko agarsiisa haasawaa keessatti bar jarri kun qabsoo hidhannoo tana akka hin jalqabamne warra lafarraa harkisee jattiis akkas nu godhanii jechaati ammaas dhufa isaanii kana nu gargaaruudhaaf nu wajji qabsaa'uudhaaf osoo hin ta'in dildila nu godhatanii nurra dabruudhaaf deemanii jecha jiru. Guyyaa adda addaa booke kanatti haasawa. Baroon. Deemtee haasawa bakka takka jirra beektaa wanni immaa waraanni bobbahaa nu ta'e jechi bakka kataba waa qopheesse kan wanta jirra. Yoggaa dadhabne namni haasawa waan biyya keessaa waan gaafaa ijoollee yuunivarsiitii faa waan achitti waa wajjin barreessanii kana faa kataba wanta godhaniiti namoota kana hedduu hamatan. Namoota duuba hafe kana. San keessatti deddeebi'ee waan san wanta jaasaniin dhiiroo san tokko keessa guddate jechuu jalqabe gaafa amma isaatu jechuudha dhagookan. Tabiraammaas moosisaa gurbaa isa dhayeessan hargeessatti qonname 1985 lubbuun jira. Moosisaa wardiyaadha. Wammaa bookan jetana naa himeeti anaatu dhawee jedhe. Leecoo jala dha'uudhaaf fiigaa anaatu dhawee jedhe. Sossoohuu dadhabeeti je kufee ta isaatiin firraa gabaabsee je kilaashaa. Silaa leencoolleen bira taa'aa dha'uu barbaade. Akkas jedhu.
duuba amma leencoo fi Abrahaam illee waan kanneen argaa turan jechuudha achi turan. Himuu danda'an. Himuu danda'an. Hoggayyuu hogguu namni biraa afaan gaafatan xaatti meefaa jechuun nageenyaa miti. Xaatti maal himuun barbaachisaa uummanni abbichuma si gaafate san uummata duratti pabliiklii himudha. Yeroo duraatitti wanni kun godhame akka kaapitaala siyaasaadhaatitti namni garii lakkaawwachuun isaanii mala. Maaliif walmoo hinsaa gruppii gara jaarraa gortee fi gruppii mantana gara adda bilisummaa Oromoodhaa tana gortee jidduu rakkoon waan jirtuuf rakkoo sanarratti wal moohuudhaaf tattaaffiin wal moohinsa saniif ammoo faayidaa nuu godha jechuun faanni mala wanni callisaniif. Arraan tan ammoo hundinuu bakkuma takka waliin jira. Sadarkuma nagayaati waliin jira. Sadarkaa arraan tan ijoollee nuu fudhattee nagayaa galata rabbii jechaadha. Ammoo uummata jidduutti nagaya uumuun barbaachisaadha. Uummata Oromoo jidduutti namni kuni gosaan gandaa waliin ajjeefne. Dhugaan jirtu sani. Dhugaan jirtu uummanni kuni uummata tokkicha akka uummataatti uummata tokkicha yoo sababni itti wal ajjeesan sababni siyaasaa taate achumarra dhiisuudha. Faaktiin ammoo nama biraa keessatti harkiftee waan gartee jaarraan Harargee ta'eef waan Baaroo Wallagga ta'eef jecha sadarkaa sanitti gartee ol kaasanii uummata tokko jidduu uummata tokkicha obbolummaa qabu ka wajjin nyaatee wajjin du'ee keegeree tokko ka wajjin lafa takka keessa ciisee waliin diinarratti dhukkaasu kana duudaa garaa walii godhuun barbaachisaa hin turre. Yoo himan dhugaan san uummata kana ni fayyifti. Waan tokko abjilee anis waggaa 40 dura kana waan akkanaa kana dhagayaatuma ture. Amma turee jira wanni kun qulqullaa'oo turee jira. Dhaloonni kun akkanatti madaasan hin deemurra wanni kun gartee ammas addaan qoodamis amma fidaa jirus jiraachuu baatu seenaaf jecha seenaa ragaa buruutiif jecha kaayuun barbaachisaadha. Hireen yoo argame uummata sana jara sanis yeroo lubbuun jiran gaafa tattaafana sagantaa kanarratti galatooma waan jabaanaa himtanii. Garuu san booda maaltu uumame gaggabaabsutti amma ajjeechaan tun argamte dhugumatti sabboontota lama dhabdanii waan jajjabatu argame akkana fakkaatutti baadhoon garee Oromiyaa ka ture irraa na fakkaata akkasii. Akka inni warraaqa keessa ture. Warraaqa keessa ture jechuun garee adda addaatu Finfinnee kana keessatti urrama walirraa qabaataa ture jechuudha. Garee tokko keessa illee osoo jirtuu namni yaadaan adda adda ta'uu ni danda'a. Gaarii amma maaltu uumame? Gabaabsaati wanni. Duuti sun kasaaraa jaalala lamaan dhabuudhaa osoo hin tahin san qofa osoo hin tahin facaa'insuma keenya facaa'insuma waraana sanii facaa'insuma jaarma saniitiif hundeensan. Wanni san godhe dura murni tokko warri jaarraa dhahuu fedhu dura jaarraatu ajjeese jedhaniitu oofan. Waraanuma kana keessatti. Ammaas wanni godhan warri PMC'n goote du'a saasan hin himne waraanatti akkan himamne jedhamteeti. Warri koreen hojii gaggeessitu. Koreen hojii gaggeessituudha hin himne silaa himanii waraanni akkasitti hin faca'uu namni akkasitti wanta hin jiru. Dhugumaanii namoonni hedduun amanan. Ni ajjeese takkaa ni ajjeessiise. Lafa jala haasomtu osoo oofishaaliin dubbatin lafa jala akka hamatti deemtee waraanni sayiliidhaa kan qaba wannatti mataa matatti namni dhagaye. Sana gubbaan ololli biraa ka deemu jaarran nama barate hin fedhu. Jaarran nama naannawa biraatii dhufe hin fedhu. Isaatu ajjeesise. Tun deemtee namni cufti jaarraa akka jibbu godhama. Ijoollee inni leenjisuun cuftin xiqqoo ijoollee warra maxinnoo kan isin jeessan hanga qofaatutti hafe. Booda gara boodatti jaarraa dubbiin deemtee guddattee isa dhahuudhaaf murtooytee bara. Jaarraa ajjeesuudhaaf. Jaarraa nama hanga xiqqaa tokko wajjin warra gartee yoo jaarraan du'e waraana keessatti dhibdee fide jedhama hanga nama 11 san keessaan tokko lakkaawamee guyyaan itti dhawamu leengodhamee jajjabiin wanta qophooytee jajjabii san keessaa namni isa ajjeesu filamee lafa jala deemaa turte. Waraana keessatti dirree qabsoo keessatti. Yes dirree qabsoo keessatti deemaa turte. Kana lafa jala dhagamte. Jaarraan wantaas ni qaba xiqqoo wanta intelligence network waraana keessaa waan ni qaqqaba.
itti dhaqqabanii namni tokko namuma isa jara sana ajjeesuudhaaf ramadame keessaa badee isa bira dhaqe. Akkasitti waraanni bakka lamatti adda bahee raamnis gamaa gamana jedhamee ajjeechaaf wal barbaaduun taate faca'insa keenya guddaan achirratti achirratti nool dubbiin sun deemtee alallee baatee bara meeqa kudhan booda 85 1985 biyya Somaaliyaa keessa kan jiru ummanni achitti illee akkasitti adda bahee sun bar warra nama barate jeesu maal akkasitti namoota amanuutu ture yeroo dheertuudhaan maaliif gabbahamtee warri beeku warri quba qabu sun yeroodhaan maaliif ittiin himinii wanna jettu faca'insa saniif takka warri qoree geessitulleen harka keessaa qaba wantaan maaliif dubbisan dhoysuudhaan ammallee namoota akkasitti amanuutu jira. San hundarra maas wanni ajaa'iba natti taatu qondaala dhaabaa guddaa Nadhii Gammadaa dhageessanii beektan Magdishootti wal garree bara 87 isii wajjin itti dhaqne gaafa isaan fayyisanii haasofne guyyaa lamaa sadii haasofne mana Abdisuuriidha. Dubbii tana haafnee dubbanne. Ani hanqammatti jaarrumaatu ajjeesee ka ajjeesisee sanumatti quba qabaa jedha. Sirraa dhugaadha? Mul'isi ajaa'ibatti taate anis ajaa'ibatti taate. Ani waggaa duraa an jarri kun osoo nama beekuu ololaaf itti fayyadamu malee hoogganoonni atleast hoogganoonni namoonni jajjabaan sadarkaa isaatuun dubbii immoo hubatan jeetii jaallata. Dhugumaan akkam beeyna achitti nuu himee mul'isu. Leencoo lataa waraqaa nuu katabeeti yuggusmaan jaarraan siituu bira jira haala ta'e kana Oromoon nu gaafatti nuu katabi jedheetiin katabsiisee waraqaa sadhanaatu kooppiisiidhaan illee ni qaba. Jaarraan inni qaba. Wanta amata meeqas waraqaa saniin deemnaa jedhee mul'isisu kasii jedheetti ibsa. Achitti galtee finnadhi. An hanga irratti jaarrumaa ajjeesee ka ajjeesiseetti quba qabaa. Jechuudhaan dubbicha. Yisi time gap ilaali. Hangasitti hooggana waraanaa qondaala guddaadhaan jaallisu. So hangas takka dubbiin sun facaaftee jechuudha. Hagam takka ture obbo Baaroon ajjeefamuu duratti waraana biyya dirree waraana baatii meeqa? Akkaan tilmaamutti toora Oktoobarraa yoo lakkaa'adhe hamma baratti aanu Eepiriil jechuudha. Baatii 8 baatii 7 akkas wajjin waraana sana wajjin ture. Ammoo bakka reefuun tanaa sana irratti akkamitti PMC'n akkamitti hin himine jettu I think hundinuu anis akka nam tokkootti ittiin gaafatama. Haa ta'u wanni tokko kan PMC'n Political Military Command jechuun Executive Committee gaafa saniiti naannoo Maayaa Qalloo san wajjin turre isaan san keessaa nama tokko qofaatu wajjin jirre. Namni sanis waa'ee komitee waraanaa irratti mataa akka ta'e jechuudha bobbaasaadha. Wanni yeroo san iddoo akkaama rifanne duraatiif namni nama lama jajjabaa guyyaa tokko keessa dabarra akkaama nutti nafne jechuudha rifaatu guddoodhaatu nu dhagahame. Keessaa illee ni baana jennee iyyaanne ammoo in a sense gartee namaatu sababaa sanii wal shakkaa irratti osoo hin ta'in namoota dandeettii qabu akkasii namoota ijoollee tana hundaa'uu barsiisuu danda'u namoota akka biraatti essential isaa bada barbaachisaa namoota ta'e dhabuun hedduu nu rifachiise. Maaliif eessarraa argatta namoota sadarkaa sanii. Bakki ammoo nuti dogongorre kanii namni yeroo sanitti bira jiru Boolee Coolataa ture. Booleen Coolataa wanni yaada akkam laaltaa akkamitti du'ee katabii eega jaamee barreesseen boodatti akkam laaltaa yeroo jennuun haga dandeemutti dubbii isaa tana dhohisuudhaan gaariidha jettu nuuf dhiyeesse.
dibeeta irratti hin goone numa fudhanne maaliif dhoysa je'e yoo wanni turammaan tana qacaleedha sossoo'insi kuni yoo namni Oromoodhaa karaa Wallaggaa kanarraa dhagee qalbii cabaa tanaaf jecha haga dandeemutti yoo callifne irra gaariidha ata jettu. Dibeetiin goone akkuma isin jetti irratti waliin falmine dubbiwwan xiqqoo achisiif oofuudhaaf haala san fudhannee osoo jirruuti sa'a booda yeroo awwaalchaa sanitti nama gandaa kan wajji awwaaleetu jira. Warri gandaa kan awwaalcha sanarraa qooda fudhate kuni nama gandaa ammaan tanaa wanirraa ganda maa qalloo sanirraa ganda karroo sanirraa achirraa nama kanaatu jaajarraa fira qaba. Jaaja eenyu fa'aa jira? Bobbaasaa fa'aa jira. Bobbaasaadhaa durumaanuu mataa keessaa nagee hin qabne. Gartee aga dandeemutti waanuma tanaa waan addunfate yookaan waan akkasii mataa keessaa qabu kana bira namni kun immoo achirraa dhufee jaaja dhufee maaltu jira oduun nutti himi. Abaluun sanbara akkanatti du'ee dubbii baaroo tana fa'aatti hima. Ammaan tana bobbaasaan fa'aa murteeffate jechuudha. Tana egaa ammaan tana nama biraarraa hin bara dheeraa booda dhagee. Ana dhagee. Achi bobbaasaa bira guusanitti jiraadheetii miti nama irraa hin dhagee. Nama bobbaasaa fa'aadhaa hojii jiru. So ammaan tana bobbaasaan fa'aa murteeffate jechuudha. Amma koratti aanu yaamuudhaaf jecha karaa Maayaa Qalloorraa as deebinee jidduu tanatti gaa waa hedduudhaatu ta'e karaa Maayaa Qalloorraa as deebinee ilaa hagee laayii dheennee karaa jaajaa kana jechuudha jaajarraa gadi hagee laayii kana dheennee achitti yaamne bobbaasaa egzekitiif koomitiin bakka tokko jiraachuu qabdii miree dura. Amma egzekitiif koomitiin tana keessatti akkam nagayaa fayyaa baaroon faanoo akkam nagayaa akkam ala bahanii eebaan jenneeti itti haasofne jechuudha. Isa hin dhufeen? Dhufe. Amma duraanuu gartee akka dhagee miti nama gandaatirraa amma gaa gurbaan dhugaa hoosee konfarmid jechuu akka isaatitti aboo jarri namicha ajjeesanii na dho'isanii jettu nuti immoo gartee reefuun tana gorsanuuf kenname san dhuga fudhannee jechuu fayya. It was a mistake, I know. Fudhachuun nurra turre wannichi kadirree waraana irratti maaltu wayyaadha hoggayyuu misaanta. Ati gaafas gaa beekee amata 40 dura rifeensi illee na gubbaa jira namuma mucuma xiqqaadha jechuudha. Akkasi fudhannee silaa fudhachuu baannee gaaruma ture. Yaadni garii kan yeroo sanitti kan booda irratti uummata eeggaa ga'u ta'uu danda'a. Sittiin dheeree